Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaaf fayyaan isiniif haa ta'u. Sagantaan oolmaa koo guyyaa har'aa eegalee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo eenyu laataa jechaa jirtu. Keessummaan keenya guyyaa har'aa barreessaadha, koomeediyaaniidha, taatoodha. Akkuma kana immoo barsiisaadha. Hojiiwwan baay'ee hojjeta. Kan inni hojjetu immoo kallattiidhumaan akkasumas waltajjii irratti karaa diraamaan nama hojii baay'ee hojjetu tokko wajjin ooluufan jedha. Sagantaan oolmaa koo guyyaa har'aa eegaleetu jira. Gamme. Maal hojjetaa balbala mana kootiirra? Mana ga'u qabdaati. Balbala hamma kanaatti. Dhaabaa. Waraqata ittiin waraabdu naalatta. Waraqaa eeyyamaa. Eeyyama qabdaa jedheeni. Ati kana na gaafachuudhaaf waraqaa eenyummaa ittiin kana na gaafattu fidi. Abbaa ma barbaadetu nutti iyyaseetee dhuun. Jirtaa gamme. Maaltu si dardee waan jaasaa jiru? Dhugaadhaa itti fufiqa. Waan gaggaarii ishee haasa'iiti. Ishee hamaa boodaniifate naasofna. Waan gaggaarii baay'eetu jira. Jirtaa? As jiraattaa? Baga nagaan dhuftanii. Egaa biyyuma lafaarra jiraadha beekta gaa kan. Shiboo ibsaarra jiraadhu manuma keessa jiraadha. Kanaafuu hin deemtu kan amma jedhaa ka. Turi mee obsime. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa irraa gaa. Nama kana wajjinan jira akkamitti akkan hojii hojjedhu waaqatu beeka. Kolfaa ooluun koo nafu. Keessummaan keenya guyyaa irraa artiist Waaqennaa Geetaachooti. Egaa guyyaa irraa isaa wajjiniin oolla. Oolmaan keenya guyyaa irraa isaa wajjinidha. Tarii dargaggeessadha. Maal hojjete maal godhe namoonni jettanii akkuma kana akka jirtan namoonni immoo hojii baay'eedhaan isa beektanis hin jiraattu. Garuu dargaggeessi kun waaqoon namni nuun jaallannu kun eessa oola? Maal hojjetaa oola? Akkamitti guyyaa isaa dabarsa? Dargaggoonni baay'een namoonni baay'een maal isarraa baratu? Oolmaan keenya guyyaa irraa isaa wajjinidha. Egaa mee kana fakkaattee mana baata jedhee hin yaadu. Manni keessa maal fakkaatti ilaaluun barbaadu? Asumatti oofidne gaariidha waan baay'ee asofteeti. Oolmaa koo baruu yoo barbaadde asuma Itoophiyaa keessa oola. Duraanii Dubaayii maaliin oola? Ammaaf asuma oola waan ta'eef. Biyyuma keessa? Mana koo ol galuu fi dabaree wal galla. Malee nama lama ol duukaa wal hin galchitu manitti. Dhugaa? Dhugaa. Ati galii ilaalii bahi as dhaabadhee eega. Maal jedha bittaa Oromoon? Manaaf cubbutti abbaa deemaa jedha. Dura ol galiiti. Sana booddee ni fa'a. Uffata iyyuu yaan gadi bahee jijjiirradhee ol deebi'a malee mana keessa naanna'uuf naan ta'u. Uffachuuf iyyuu naan mijatu. Asuma deenu gaa shool seennaa. Nu eegaa yeroo gadi manuma akkamii keessa jiraata? Goottaa seeni maal rakkoo maalii qaba? Ani koo yeroon balbala hamma kana gahu argu makiinaan kee fa'aa dhaabatee jiran see. Bakkeen dhaaban shaggarii dhaabee Finfinnee jiraadha. Manni kee sheeka birees keessaa moo sakuttaa? Manni koosa miti manni koosa kanadha. Rimootiidhaan banama baay'ee. Duwwaa 9. Koottu seeni gaa kunuuti manni kooti. Sheekana? Koottu gammee koo egaa. Manni kee garuu dhugaa warma keessa jirti. Huddubdi isaa wal keessa jira. Waajjira moo mana gaa kunuun? Kuni waajjir mana jedhama. Waajjir mana jedhama. Asuma rafnaa asitti hojii hojjenna. Kun gaama jedhee mana akkas godhe gaa. Waajjira yeroo jalqabaaf garuu sireen keessa jiru isa jalqabaati. Waajjira sireen bakki ciisichaa keessa jirudha baay'ee namatti tola. Egaan inni kan biraa immoo kitaaba kana akka barreessite. Kitaabota baay'ee akkati dubbistu nan beeka. Keessattuu kitaaba Ingiliffaa lafatee argattu waaqayyotu beeka biyyi kana keessa jirate yookaan immoo uummata kana ala jiraatatee hin beeku. Kan biraas immoo kitaabonni baay'een achirra jiru. Kitaaba baay'ee dubbiste jechuudha. Amma hin dandeenye nan dubbisa. Guyyaatti sa'aatii tokkoof kitaaba nan dubbisa. Barreessuudhaaf dubbista moo sammuudhuma keetiif dubbistaati?
akkuma namni amma fakkeenyaaf namni ganama yeroo hundumaa jiimii deemu qaamni isaa sirrataa deemamti jedhee fayyummaan isaas jabinni isaas boci qaama isaatii illee sirrataa deema. Akkuma sana namni deddeebi'ee dubbisu ilaalchi isaa karoorri isaa haasaan isaa mul'ati isaa bocamaa deema jedhee ni yaada. So waan sana keessaa immoo baastee barreessita waan ta'eef namni barreessu yoo dubbisu ta'e waan barreessu qabaata jedhee ni yaada. Baay'ee gaarii. Kanaaf asirratti barreessita jechuudha. Yaa asirratti nan barreessa. Asirratti barreeffaman barreessu iskiriptii nan barreessa asirratti gaafa yaadinaa dhufu iskiriptii tokko barreessee manii hiriyoota koo wajjin immoo deevelooppii goona yaada sana. Koomedii gaafa ta'u immoo ilaalcha nama tokko qofa jaa waan hin taaneef jechuudha. Isaanii wajjin immoo bakkeetti yaada sana deevelooppii goonee galgala gaafa galu immoo iskiriptii sana deebiin diyaaloogii isaa fatti barreessa jechuudha. Barreessa jechuudha. Isheen kun homaa inni? Kuni oolmaa guyyaa kootii maalan irratti barreessa. Yeroo hundumaa? Yeroo hundumaa. So amma fakkeenyaaf boru waanan hojjedhu har'a galgalanii pilaanii gochuu yaala. Borkanan hojjedha seedhu. Achi booddee ganama kee wantoota hojjedhu jiru. Isaanii nan ilaala barreessa. Tiikii gochaan deema yoon hojjedhe galgala gaafan garuu immoo ofiin ilaalaa jechuudha. Har'a guyyaa koo akkamitti adda barsee maalan gaarii hojjedhe maalan gadii hojjedhe borumoo akkamitti sirreessee seedhu ilaalee barreessee lafa. Dhuguma garuu dandeessee yeroo hundumaa kanan goota? Kuni waggaa 5ffaa kooti kun. Dhugaa? Ishee dhumti kun moo kan biraati? Achi kun amma kun ka waggaa tokkooti. Kun sattaanudha. Waan jiraatti tokko nan beeka eessa akkan ture maal akkan godhe guyyaa akkamii akkan dabarsee amma fakkeenyaaf asuma keessa fa'aati jirta amma yeroo waggaa 2-3 dura walii wajjin teenyee waan haasofne waan sun baay'ee na fayyadeera taanaan gammee wajjin bakka akkasitti wal agarree waan na fayyadu wayyaa haasofneerra barreessee jira jechuudha. So hiriyoonni koo sammoonin jaaladhu isas keessa jiru. Maybe dulloomee fa'aa yoo waa yaadachuu dadhabe miimoorii koo yoo badee kanuma ta'e gaafatti mana godhu gammee jettee yaadattee asirraatii dubbisuu dandeenya. Oolmaa kee guyyaarraa saganteeffattee taanaan eessa deemname maal goona daawwattoota keenyatti himnee gara sanaatti deemna baanamu. Har'a as ibaanee tokko ciree nyaanna. Tole. Nyaata baay'ee jaalladha. Ciree nyaanna achi booddee iskiriptii deeveloop gochaa jiru tokkotu jira. Hiriyoota koo wajjin wal agarree iskiriptii koomedii siitkoomii hirkoo jedhamu hojjechaa jirra ETV irratti. Isa keessatti episoodii tokko waan ta'u walii wajjin yaada isaa sheerii walii goona. Achi booddee ijoollee hiriyoota koo sanaa wajjin immoo laaqana nyaannee waaree booda immoo isaanii wajjin injooyi goona jechuudha. Hin taphanne yeroo baay'ee hojiirra qofaan hin oolu. Hin taphattu bashannantu. Hin bashannanne. Kanaaf iyyuu amma har'a si wajjinan oola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo nyaata isaas yeroo bashannanaa isaas yeroo isaanii iskiriptii amma jedhan deevelooppii godhanis wajjinan jira. Dhuguma hojii kana hojjechaa ooluusaa akkamitti dabarsa gurbaan kun hirkoon eessa oola har'a hirkoo wajjinan jira. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u sagantaan oolmaa koo guyyaa har'aa jalqabeera. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'u an gammachiisuu uummata Booranaati. Qophii kana akkasiin jaallattan abdii guddaa qabna. Eessayyuu naqina nu wajjiniin tura. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa immoo ciree nyaachuudhaaf jennaa. Egaa ani bara darbeen gara gaa'ilaatti seenee garuu haati manaa kun bira hin jiraattu. Jechuun isheen biyya biraa jiraatti. Biyya keessa jirtu. Biyya keessa jirtu. Yoo jiraattees isheetu hojii hojjeta jechuu kootu hin taane yooma xiqqaate wal gargaartee hojjetta waan ta'eef. Kanaaf jennee ammaaf bakkee maatii nyaanna. Kanaaf amma akkamitti jalqabna? Amma galateeffannee jalqabnu. Tole nu galateeffanne. Yaa Waaqayyo gooftaa soora kana waan nu laattiif maqaan kee eebbifamu. Sagantaa keenya hundumaatti itti darbe maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Shaayii kee hojjetadhu shaayii danfifattee maduu daddaraati. An dura nyaachuu barbaada. Ciree garuu yeroo baay'ee maal jaallatta? Hanqaaquu. Ciree hanqaaquu baay'ee handaaqqoo wajjin hidhatee hanqabu baay'ee macimaadha. Dhugaa. Xinnummaa gotta handaaqqoon horsiisaa ture. Dhugaa garuu horsiiseetta handaaqqoo? Handaaqqoo qaban ture yeroo xiqqoo ture. Dhugaa. Al tokko konkolaataan na jalaa rukutee handaaqqoo tokko. Amma yoona mana murtii kamitti akka inni himadhu wallaalee taa'ara. Manni keessan karaatti dhiyoodhamu? Karaatti dhiyoodha. Maal jechuudha?
Makiinaa mana fidee rukuchiise malee. Maayilli karaatti dhiyoodha. Ollaafaa yoo ta'e jedhanii. Lakki. Eessa deemneetti? Amma asii ijoollee buna jaallatan tokkotu jira. Galataa Ijaaraa fi Abdii Amsaaloo jedhamu. Isaanii wajjin deemneetti buna keenya dhugaa iskiriiptii deeveloppii goonaa jechuudha. So kunola siif jedhee guyyaa fadhee dhufe har'a isaan hojii jalqabaniiru. So galo. Galataa Ijaaraa jedhama kuni. Daayirektara Hirkoo. Hirkoon isaa Ta'uusi. Jirtu? Buna dhusi. Anaaf shaayii isaaf maal dhugdata? Buna. Buna tokkoof shaayii tokko. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan oolmaa koo keenyatti dhufee jira. Oolmaa keenya guyyaa har'aatiin immoo oolmaa artiistii Waaqoo Geetaachoo isinitti agarsiisaa jirra. Yeroo ammaa kana immoo daayirektara isaa Galataa Ijaaraa fi akkasumas immoo barreessaa kan ta'e miseensa gartuu kanaa kan ta'e Abdii wajjin jiru. Addanatti immoo barreeffama Hirkoo yookaan immoo sitkoomii diraamaa Hirkoo kan ETV Afaan Oromoo irratti darbaa jiru develop gochuudhaaf ol arganii mee maal akka isaan hojjetan walii wajjin ilaalla. Sagantaan keenyatti fufa. Mee Waaqoon eessatti dhalatee eessatti guddatee maal baratee sadarkaa barumsaa kee namoonni baay'een hin beekanii gatii ta'ee fi mee daawwattoota keenyatti waa himi. Waaqoon kan inni dhalatee lixa Oromiyaa aanaa Najjoo ganda baadiyyaa Somboo Sadangiittan jedhamu. Maqaan isaa yoo dheeraadha waggaa 8 ta'een qabadhe. Sababa achi booddee magaalaa Najjootti baradhee barumsa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas achittan baradhee achi yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Finfinnee kompiitar saayinsii baradhee achi ba'ee kompiitar saayinsii sanaan immoo neetwoork injiinarii ta'ee hojjedheera waggaa tokkoof walakkaa wayiif. Sana booddee kolleejii fi yuunivarsiitiiwwan muraasarra barsiiseera. Achi booddee immoo mana barumsaa elementaries high schoolis barsiisummaan tajaajilaan ture. Sanatti dabalataan immoo barumsa koo digirii lammaffaa holistic child development baradheen ture. Waan teoloojii hojii wal qabatu tokkos baradheen ture. Data analysis baradheera. Certificate kan Google jechuudha. Certificateewwan immoo hedduu bukkeetti fudhadheera. Kan amma kan akka Cisco project management waan adda addaa kan ammoo bukkeetti waluma faana deemsisaa jira jechuudha. Gaafa nama barumsan baradha jedhu waan akkasii baradheera yookiin nan barsiisa gaafan jedhu akkamitti ta'anii sirraa baratu naan jedha namni tokko tokko. Mana barumsaa keessatti diraamaa hojjechaan barsiisan inni hojiidha. For example ammatti dooktariin tokko dooktarii ta'ee bakkeetti gaafa argitu jireenya mataa isaatii qaba. Doktariin lilmoo baatee deemaa reessatti nama wara. Akkas taanaan taaksii keessatti baastee matti qabuudha jechuudha. So inni suni professionii tokkodha hojiimadha. Hojii sunis immoo komeedii qofaan hojjedha miti by the way. Hojii waltajjii adda addaa hojjechaan ture. Charchiifaa keessatti hojjechaan ture. Diraamaa komeedii adda ta'an traajeedii fa'i wajjin waan wal fakkaatan baay'ee hojjedheera. Caalaatti garuu komeedii kanatu uummata biratti jaalatamummaa qabaa fi gara sanaatti jabeesse malee. Inni immoo story tellingidha. Story himuudha jedhanii yaadan. Kanaafiyyuu lamman isaa waliin dhiitu. Inni sun barumsa barachuudha. Inni kun immoo waan beektu waan baratte waan hawaasa keessatti agartee hawaasaaf deebistee kennuudha. Waliin dhiitu waluma faana deemsisan. Sila ganama kaasnee turre hojii aartii baay'ee waan namatti cimudha. Wanta salphaa abbaan itti barbaade hojjetu miti. Nama kolfisiisuun keessattuu nama biyya Itoophiyaa kanaa kolfisiisuun baay'ee cimaadha. Ati immoo jireenya itti dabarsitee sila kaasnee turre keessattuu akkaataa itti abbaa keetti dhabdee maatiin gaddanni keessa ture. Sanarraati dafanii gara kanaatti sadarkaa kanaatti deebi'uun hin ulfaatu. Baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf akkuma jette nama kofalchiisuun hin ulfaata. Maaliif kaayyoon ati qabdu tokkumadha. Anamma yoon qoosaa tokko sitti mee ati kofaltu taanaan failed.
waan biraa waan bukkee qabdee maaloo maal jettu taatu. Al tokko yoo si mudatee beekee waan tokko nama kolfisiisattee timteetu abbaa sanatti calluma dheesee dhaggeeffata. Hanga deebi'een isatti kolfa yeroo sana waan kun yaa so in kolfisiistu taanaan irra akka ta'u waan ta'eef diraamaan inni kaan amma cimina chaalenjii mataasaa yoo qabaate iyyuu yoo kolfisiisuu baates yoo boosiisuu baates normaal diraamaa waan ta'eef teessee marraa barachuudha. Koomedii gaafa ta'u garuu nama kolfisiisu taanaan irra akka ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee nama akka kanaa argachuu hin ulfaata. Baay'ee masi dinqisiifachuun barbaada karaa kanaa. Namoota mana keessan guban manatti keessatti guddatte abbaa kee akka sanaatti ajjeesaniif dhiifama erga gootee booddeedha kanatti gara hojii kanaatti deebite yoo waan jedhu nagee kitaaba keessan irras immoo argeera. Kitaaba kee irrattis immoo argeera. Har'a namni dhiifama waliin godhu gadiittiidhaan walitti bu'ee yookaan immoo dalguma wal ilaaleetu wal hudhee qabachuudhaaf yookaan immoo wal ajjeesuudhaaf jechuma afaanii tokko wal darbeetu walirra ejjechuudhaaf fiiga. Yeroo akkasii keessa jirra. Yeroo akka kanaatti dhiifama namaaf godhuun sitti hin ulfaanne? In ulfaata. Keessumaa gaafa madaan kee immoo jabaataa ta'u in ulfaata. Garuu aanaan tokko dhiifama gochuu isa jedhu kana an hordofaa amantii kiristaanaati. So akka amantii kiyyaatti waaqni jireenya kee keessatti si gargaara. Ayyaana siif baay'isa. Waan ati gochuu hin dandeenye, waan foonni kee gochuu hin dandeenye Rabbi si gargaara jedhee namana. So in ulfaata dhugaa dubbachuuf salphaa ta'ee dhiifama namaan guutu waanuma xiqqooyyuu namaa fi waa kennitee si jalaa balleessee naan iyyuu bilbila itti laattee si jalaa cabsinaan iyyuu sitti dhaga'ama peeniin sun dhibee miti gaafa dhiifama namaa guutu garuu dhiifama yeroo gootus namicha sanaaf immoo goota miti ofii kee irraatii ba'aa wayii buusta so an akkamittan understandii godhaa ati yoo waan itti balleessite siif dhiifama yoo hin godhe ba'aan ofirraa buusa waa'ee kee sana jechuudha jibban siif qabu. Garuu siinsi miidhuuf jecha yoon ofii kootti hammina yaaduu jalqabee si ajjeesuu fedheen ofii kooti summii akka waan dhugaa jirutti understandii godha. So summii sana of keessaa baasuudha. Wanti ta'e ta'eera badiin uumameera badii biraa dabaluurra badii sana keessaatii bahuu jechuudha. Jechamni tokko jira yoo boolla qotamaa keessatti of agarte boollicha deebistee gadi hin qotinne wanti jedhamu tokko jira. So boolla qotamaa tokko keessa dingata yoo lixxe boollicha gadi qotuutu hin taane karaa danda'ameen boollicha keessaa baatee jireenya isa sirriitti deebi'uu jechuudha. Kanaafiyyuu for that matter jarri sun dhufanii dhiifama nu gaafan akkuma maatiitti. Bakkuma isaan jiranitti deemnee dhiifama goonee fi to'annoo seeraa jala yeroo turan tokko deemee argeen ture hanqaamaanii. So dhiifama gochuun yeroo siin jedhu seermoonii wayii gootee siidii seera maal utuu hin taane garaa makeerraati. Nama sana bakka inni jiraatu beektaa haala jireenya isaatii beektaa waan inni godheef sana waan inni raawwate sana beektaa garuu dhiistee fi jiraatta jechuudha. Mee kitaaba sana amma maxxansitee dubdeebiin uummata bira ture maal fakkaate hamma yaadde immoo sii deemeera gabaabsitii waa'ee sanaa namatti himi. Kitaaba sana jalqaba kanan barreessee fi namni haa dubbisu jedheen turre. Miiruman keessa ture sana of keessaa baasuu fedheen waraqatuma irra kaa'uuf jedheen gadduma sana tiraawomaa sana of keessaa baasuu fedheen barreessaa ture. Achi booddee dhuma irratti garuu gaafa ta'e ilaalu namni tokko lamarraa barachuu danda'a. Seenaa wal ajjeesuu kana keessaatii amma akka inni miidhaa qabu namni irraa barachuu danda'a. Isa jedhuu fedhee maxxansiisee amman yaadii olittidha kan inni fudhatama argate namoonni baay'een akkuma sila ganama manatti natti dubbachaa turte kitaabicha fuudhanii fixanii lafa kaa'an. Seenichis baay'ee nama qabata waan ta'eef kitaaba baay'ee namoota baay'ee bira ga'eera baay'ee jaallatamee maxxansa hedduu fi deddeebisee maxxansaa ture ammumayyuu gabaa irratti maxxansamee numa gurguramaa jechuudha ammayyuu baay'ee dubdeebii gaarii ture. Maqaan koo Deebii Bantii jedhama. Nama fiicharii gaarii qabu yeroo baay'ee baay'inaan kan nuti arginu dhimma wal gorsuu dhimma wal jabeessuu fuulduratti kaayyoo akkamii qabdaa akkamittiin guddachuu dandeenya akkamittiin gar tokkotti waan gaarii tokko argachuu dandeenya kan jedhu irratti kan ol beennu namicha gaariidha. Wakkeennaani kitaaba baay'ee dubbisuu jaallata. Ispeeshaalii kitaabota sammuu namaa irratti hojjetan xiinsammuu kan ta'an irratti baay'ee hojjeta baay'ee dubbisaa. Kanaaf isa sanadha darbee immoo hin barreessasi akka iskiriptiis wantoota garaagaraanis kan ol qabatanis hin barreessa waan ta'eef moor inni kun jireenya koo keessatti baay'ee na hawwisiisa kaalcharii isaa keessaa kan amalanni qabu sana keessaati. Kanaaf inni kun utuu namni baree maybe gaafa namni televezyiinii irratti yookaan immoo bifuma carraa argameen koomedii isaa gaafa ilaalu nama normaalii moo gaafa hundumaa qoosaa oolu kan fakkaannetti sireesiidhuma nama
hojii gurguddaa hojjechuudhaafis karoora gurguddaa qabudha. Kanaaf kanatti hin beekamu. Ammoo kaaraakterii hirkoo jedhamu achi as baatee siitkoomii bareedaa tokkoon baay'ee hawaasa keessatti iddoo argattee jirta. Mee waa'ee hirkoo nutti himi. Waa'ee hirkoo kanatu daayirektarri koo Galataa Ijaarraa sitti mee wayyatu. So kaaraakterii kana isatu bocee kaaraakteriin kun xiqqoo kaaraakteriin kana dura hojjedhee beekurraa addadha. Namoonni siitkoomichaa ilaalan akkuma isaan hubatanii kaaraakteriin kun hin sobu dhugaama isaa dubbata. Hojiin qabu erga eebbifameetii waggaa 3dha. Hojii dhabaadha. Waa dhoksuun beeku waan itti dhagahame inuma hima. Mana soddaa dhaqee ittoo keessanitti ashaboo baay'ate jechuu danda'an. Kabajaa safuu maal isa bira hin jiru waan itti dhagahame inuma haasa'a. Kaaraakteriin istiraakterii buna qalloonaa buustanii jechuu danda'a. So kaaraakteriin tokko jiran istiraakteriin isa duukaa kan hojjetu gannaqedha innisumaan gannaqaa deema waaman maaliif isa isaa yeroo nama dhangalaasaa deema. Galataa Ijaarraan jedhama. Hojii fiilmii keessatti barreessuudhaan akkasuma immoo daayirektara ta'uun hin hojjedhamu. Waaqoo olmoostanii waggaa 6 duraan beekaa. Erga hojiin hojjechuu jalqabne immoo akkas waggaa 3-4 ta'a. Hojii fiilmii keessatti erga wajjin hirmaachuu jalqabne hojii duwwaa osoo hin taane akka hiriyaattiidha wajjin dabarsinu yeroo baay'ee. Kanneen keessaa amma Waaqoo namoonni baay'een kan ittiin beekanii koomedii waan hojjetuu fi akkuma nama koomediyaanii tokkotti ilaalu alatti yeroo argan koomediyaanii jireenya isaa akkasitti fakkaata nama baay'eetti. Nama gargaaru irratti baay'ee hirmaata namni osoo hin beekin waan inni godhu namni baay'een hin beeku nama gargaaru irratti baay'ee hirmaata gorsaan keessattuu jechuudha. Hiriyoota naannoo jiruun gama hojiin haa ta'u gama jireenyaa haa ta'u ijoollota baay'een gorsaa waan isa bira jiru amma danda'e sheeriin godha. So waan akkasii baay'ee qaba. Dandeettiin kitaaba dubbisuudhaan barumsa irraa karaan biraa wanta tokko ibsuu irratti qabu haayidha. Waan oduu amma kochii gochuu danda'e kaawunsilii gochuu odoo danda'e achirratti baay'ee dandeettii guddaa qaba. Achirratti gorsuu irratti yaada ka'ee ishuu tokko diiskasii gochuu irratti baay'ee taalentiidha Waaqoon. Mee jedhamee yaadannuma yaadatu tokko immoo mudannoo kee keessaatii tokko nutti himi waa yaadattu. Koomedii waltajjiitu hojjennuti al tokko laga xaafoo deemneetu hojjennu. Surrii isa jiinsiisuma noormaalii irrattan nama baadiyyaa ta'een hojjedhadheen uffata biraa uffadhe. Achuma nama harkaa fuune. Uffatichi immoo boorsaan qabu. Hoomaan qabu akkasumatti bal'aa ture garuu lafa nan arga keessaan bal'ina isaa keessaa kan ka'e. Nan arga quba miila kootii nan arga keessaa jechuus. Achi booddee amana hojii dhaabbannee hojjennaayyuu tokko quuffateera guyyaa ayyaanaati keessaati. Achi fagoodha yeroo inni dhufuun arginaas. Nu bira dhufan seenee ba'uu fedhan. Dhugeera namicha. Inuma dhufe waltajjiirra. Ofitti nu hammatee birrii abbaa 10 fuudhee amanuutti jiru godha. Achi booddee dhufee ana birrii 10 naa kennuu fedheetu natti laxxafnaan narraa bu'e. Ani immoo gogaan koo qulqulluudha birrii qabatu. Kana manuu gidduu isaa iyyuu suuquu dandeessa jedhee shoshuntuuraadha waan ta'eef. Achi booddee Hiriyaatti qoose akka barbaade. Lafa kaa'u dhabeetu boorsaa keessa naa kaa'u fedhee surri gaafa ilaalus hin jiru boorsaan. Achi booddee gurbaan machaa irra siin jedheera surree koo akkasuma ofitti na harkiseetu birritti keessa buusees. Isa birriin bu'e gurbaan galagalee deemee birriin inuma dabarte gaa goda banaadhanii lafatti bu'e. As bu'e. Amanoon immoo keeppii wayii kaatee hojjeta yeroos. Diraamaa maan qabeetummaa yakii qabee sinni bu'e keeppii lafa kaa'ee birritti fuudheetu kaatee. Amanoon Nyaatame birriin iddoo badhaafame gaa. waltajjii marra. Harka qullaan ba'e asii galee. Egaa maaliif akka amma kana jettus gaafa ergaa kana dhaga'uun isin dubbata. Karoorri gara fuulduraa kan Waaqoo maalime? Gara fuulduraatti Waaqennaa Geetaachoo maaliin eegna? Hawaasi kuni diraamaawwan ammata hojjetu siiktoomii ammata hojjetu alatti maaliin si haa eegu? Karoora ani qabu tokko diraamaa hirkoo amma jalqabnee jirru haaluma beeysa ta'een hojicha xumuruu nan barbaada. Kana booddee immoo fiilmii amma hojjennee jirru tokko jira. Fiilmii Koodee jedhamu hiriyootuma koo kana wajjin kan hojjennee isa uummata biraan qaqqabsiisuu nan barbaada. Sana booddee immoo yoo barreeffamee jiraate iskiriiptiin haaraanis yoo jiraate hojii kana jabeessee itti fufuun yaadaga. Sanaan ala garuu fuudheera waan ta'eef ijoollee godhachuufis karooran qaba. Karooraas qaba. Eessa dhattee bashannantame? Namoota bashannansiisuu duwwaadha moo ofii keessa yeroo bashannantu qabda? Ofii koofis bashannana gaafa hojiin jiru hojii ganama amma galgalaatti hojjenna barii obboroodhaan kaanee amma halkan waariitti yerootti hojjennu hin jiraata. Yeroo hojiin hin jirre gaafa yeroon argamu immoo hiriyootuma koo wajjin hojii hojjennu fi hiriyoota biraa wajjin hojii aartii keessa hin jirre wajjinis hin bashannannaa taphii sanan jaalladha. Akkas waan akka puulii kanaa waan akka PS PlayStation faa kana
deemnee bantattabannaa wal duukaa mas immoo teenyee yeroo taasoof nu jira ishuuwwan garaagaraa kaasnee yerootti waa'ee jireenyaa injoo itti goonu jiraata. Egaa yoo barbaaddatee nu wajjin bashannanuu dandeessa isaarraa kana. Dhaamsa qabaatti carraasii kenna. Namni hundumtuu yoo godhe gaariidha jedhee kanan yaadu anumti mataa koorraa kaasee guyyaa guyyaatti jireenya ofii irratti wanta nama fayyadu hojjechuu. Erga guyyaan bareeti amma guyyaan deebi'ee dukkanaa'utti waan fayyadu waan jireenya kee guddisu nama guddachaa deemu ta'u. Waggaa har'aa dhuftee yoon bakka narra jirutti na argite ani sirriitti hojjechaa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya isaa namni guyyaa guyyaadhaan yoo fooyyessaa deeme guyyaatu walitti daamee waggaatu walitti daamee jireenya ta'a waan ta'eef jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti xiyyeeffannu ofii makoorraa kaasee haa dubbisnu haa hojjennu namoota wajjin jaalalaan jiraannu karoora qabaannu kana yoo goone suuta lafa yaadnee numa geenye jedheen yaadda. Egaa baay'ee ulfaadhu. Baay'ee namatti tola. Bashannanaa jirtu jechuudha. Bashannanaa irra yeroo sammuun kee hojiidhaan si dadhabu yeroo baay'ee torban keessa yeroo akkasiin argannu iskiriptii barreessina tuu waraabamna diraamaa hojjenna. Amma hiriyoota wajjin immoo walitti dhufeenya keenya nu jabaata yeroo as dhufnu hojii booddee bashannanumaaf daqiiqaa muraasaa fi iddoo akkasitti qilleensa galfanna. Tola irraa gahu waan haaraa argachuu. Baay'ee deddeebinee yoo as dhufnu garuu yaal tokko immoo magaalaadha yeroo itti baatu jiraata. Ijoollee tokko nama dhatti yeroo itti dubbistu ni jiraata. Teessee immoo buna dhugaa yeroo itti tattabattu jira. Baay'ee galatoomii baay'een si galateeffadha. Guyyaa har'aa yeroo bareedaa waliin. Baay'ee. Egaa artistii Waaqennaa Geetaachoo eessa oola maal godhaa maal hojjeta akkamitti hojiiwwan hojjetu saba biraan gahaa wanta jedhu waan nutti agarsiisteef maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godheen si galateeffadha. Baay'ee taankii. Baay'ee galatooma. Hojiin kee hafe siif milkaa'u karoorri kee galma siif ga'u. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Baay'ee taankii. Galatooma isinis. Dhaqi qaba keetti. Tukaanaa ta'anii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan olmaa koo keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Artisti Waaqennaa Geetaachoo ganamaa jalqabee sadaqaa maal hojjetaa akkamiin hojiiwwan isaatiif qophaa'a karoora maalii qabaa oolmaan isaa maal fakkaata waan jedhu isin biraan geenyerraa kanarraa waan tokko akkasiin barattan akkasiin bashannantan abdii guddaa qabna. Torbee dhuftu keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaaf fayyaadhaan tura. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e hanga gammachiisuu mataa Boranaan ture nagaadhaan tura.